Oh ya Rabbi hayna baruma akkam keessa uumamne ilmi namaa aboonatti naqi rabbii kee sodaadhu osoo ju'uu gara jabina hama hangana ja'amne namni gocha akkanaa kana walirraa raawwatuuni bara akkam keessa nuti kuni jirraa namni nama tahee akkamitti osoo rabbi sodaadhu yaa aboonatti naqin ju'uu akkana wal godha ni ajaa'iba nama ta'a jechuudha. ilmi namaa osoo walii waywaatu tila kana naasuu walii dhabee gocha akkanaa kana wal godhuu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Ani waan kanarratti waan juufi waan dhiisullee hin beeku kajiru immoo walumaan ilaalaa deema. Dubbiin nama dhibdii jechuudha isaaba malee. Nama obboleetti biyya nama ajjeesaa Yusuf miskiina waan tokko balleessee badii qabu Yusuf. Mee Oromooti waan deemu kana hundarraa waa fudhatta. Mee rabbi sodaadhu akkana nan godhin osoo namni ju'u himii miila. Ira jabina hanganaa kana ani arkeetii sin beeku waanuma ta'a kunu waan hedduu nama dhibaati jechuudha. Amma waan dalagamaa walii ilaalaa jirra. Ka itti haftemee fuuluma duraaf walumaan ilaalaa jechuudha. Biyya kanaa anuu hin beeku jechuudha. Rabbi sodaadhu, Rabbi sodaadhu. Yusuf isiin gaafatu Yusuf. Maa namni dila kana garaa jabaachuu jechuun maal jechuudha? Rabbi sodaadhu. Sakni utak menjadi menjisu mana tadi? Menjisu kita tadi sana terakhir loh kanji. Tadi. Wallahi mana kau diwan kan ilman kia berada. Nanti pada ni harus start dulu. Aja tu. Ilman kia berada nunggu jisi ni nadi. Senang tu ya? Ya, Oromooti walumaan laalaa argaa jirra. Gara jabina daangaa dabre kana jechuudha. Mee du'aman godha. Wanni jaanta kan jiru. Ani ilmaan kiyya jalaa nan ajjeesinii rabbi sodaadhu. Wanni ni munjiru. Nadhiisi. Himii illa wa illa himu qabda. Ani akkana wal godhuun rabbumti nu haadhiisu. Kanaaf ammaas mee bifa kana laalleeti walitti deebina nu faana turaan siniin jaa. Nanti dia isas. Bisa balas tumbat. Kekaman jadi ketengket saya ni lagi. Kamu kaitan. Dia je bisa ni nak dari nani. Nafsu ni kahar nani. Dia baru dikakalah sama mereka. Mungkin tu sekali. An kana dhibu keessaa namni kuni nama kana bakka dhufe kana bakka jiru kana akkatti dhufeehu wallaaluu isaa akka jarri kun itti qabee hamaa ta'uu nam mul'atee jira jechuudha. Maaliif jennaan amma eeysaan jira eenyu na fide kana fide eeysa jira yeroo jedhamni tun uleen tumanii hanga of wallaalee namni kun jechuudha. Walumaa galatti dawwaqee nama isa fidees kabakata rakaayees wallaalutti kadeemu. Kun immoo gara jabina hamaa ilmi namaa kana wal godhuuni neefar. Dubbiin nama dhibbi ammaas akkana wal godhaa jiru dhala. Akkana wal godhaa jiru dhalaa lama jechuudha. Waan dubbee jiru hamaa ta'uu ifa bilisatti namatti mul'ata. Daawwattoota hordoftoota keenya ammas nu faana tura fiidiyoolee hafte tana walumaan ilaalla. Waan jira isinillee yaada keessan jalatti nu kaa'adha. Dubbiin hedduu na dhibde mataa na garagalchitee jirti jechuudha. Qobballeessa fayyaa fidduutti baatu spesa. Akkamitti jechuudha qobballeessa fayyaa fidduutti? Haadha Yusuf fidduutti. Yusufiin an fidu jiru balleesse. Maal badii Yusuf maal balleesse? Yusuf irraa maal beekama? Waa'ee irraa nuti bifa isa nu baase. Isin namaa uummatuma ajaa'ibaati. Ilmaan kan feetooti. Ilmaan guyyaa sin fanne lubbuuti yaa sin falu. Haadha Yusuf fidduutti ilmaan agartu kalaas. Ilmaan hin argus. Oromooti dhagaa jirta waan mijuuntu tanaan jettu. Hanga obboleessa Khayriyaa fidduutti hanga Yusuf fidduutti asiin baatu ilmaan keetillee hin arkattu illa waa illa jechaa jirti jechuudha. Namni Yusuf kuni maal balleesse maal irraa qabdanii
maaliif barbaaddan ka jettuun jechuudha. Namni miidhamaan kun jechuudha. Jettulleen waan irraa qabnu ka barbaadnu nu beekaa malee rakkoota nagaa akka itti taatee fi akkaataa wanni kun ta'e waan irraa beenyu qabnu garuu miidhaan daangaa dabartee fokkattuudha gaarii miti. Kanaaf maaltutu obboleessa Khayriyaa Yuusuf ilmaan lubbuu namaa balleessu wanti fide hoo maali kaju qabnu jechuudha. Kanaaf mee mas fiidiyumatti aantu tana waliin ilaalleetiin waan jiru tartiibumaan hubanna mas turtiin keessan faana haa ta'uun isiniin jaa. Kana san kana booda cinqee sin danda'u hidhaaruma Yuusuf. Hin danda'u tuqaa Yuusufis hin danda'u Yuusuf anaacha miidhamee mi duraanu. Kala sinachia sama tanas. Ima daa badaa. Kita antan nana. Basi Yusuf malin basam dina rajini amuleda. Asuman na tor stamali abadan anis Yusuf bakka jiru. Shamil ma filman ke aga. Bari nar kuje bar. Shamil kana filman hiyo. Tidak Yusuf ata. Egaa daawwattoota afartoota keenya. Amma qaamni miidhamaan kun abdii kutannaa agarsiisaa jira. Waan inni jechaa jiru walumaan dhagaa jirraa jechuudha. Ani asumatti lubbuuti jakuchiiftan malee wanti jiruuti yaa'u jibbeetiin jira. Wanti biroo kanarraa argattan hin jirtu. Ammas ani kaniin miidhamaa jiruu fi namuma sababa kiyyaan barbaadanii miidhuuf deemtanii fi waan ta'eef sababa isaa anaa fi shaamilillee ilmaan kiyyallee lubbuun haa baatu jechaa jirti jechuudha. Miidhaan kun sababuma nama kanaatiin namni san barbaadama. Sababa sanii waan inni godhegaa san fuula duraaf walumaan itti deemna. Warri naannoo san jirtanillee waan kana oolchaa isiniin jenna. Dubbiin gara malee itti deemaa jirtu waan ta'eef ammas rabbi haasirreessu jenna. Daawwattoota hordoftoota keenya waan jira walumaan ilaallaa turtiin keessan nu waliin haa ta'uu fiiduu tana daawwanne walitti deebi. Himbaashin jeesi maal irraa feetan? Usmaan irraa feetan Yusuf irraa. Sin eenyu isin argamni nu jala dalaydanii Yusuf barbaadanii maal? Nuti abbaa fedhee nu ergi gaayoo fedhee Abdallaan nu ergi. Eenyu beekata Abdallaatti nu ergi. Maal godhaa jeetti isin ergi? Gaara kun Shaamil. Shaamil edaanuu waa itti godhee fuudhaa fuudhee Abdallaan. Maasitti nu waa inni godha jenne ergi. Shaamil ammaa duraa jiru jitu jira. Kana sajjeesaa itti na'aansaa ilmaan kiyyallee natti aansaa. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya. Michiyoon abdii murannaa guddoo keessa galtee murtee mataa isiillee ofiisiitiif murteeffattee deemutti jirti. Qaamni miidhamaa jiru jechuu keenya. Qaamni kuni Yuusuf illa wa illa hin baasu. Sigalee kajichaa jiru. Inni namni isa miidhuu jiru kunis baasuu qabda. Sababa isaa anuu hin beeku. Naaf hin galle jechuu keenya. Sababa isaa isinis jalatti nu barreessita waan ta'e hin beenyu. Qaamni lafa san jiru immoo quba qabaachuu qaba jechuu barbaadeeti. Kanarraan maal Yuusuf balleesse? Maal Yuusuf irraa feetan? Sababni Yuusuf barbaadanii maali? Eenyutu isin erge namni kun ja'a? Namni nu erge singalchuu Abdallaan nu erge Shaamilillee qabnee harkaa qabna. Lawa illaa baaftu malee hin baatudha dubbiin. Anin baugaa walumaanuu nu galaafadhaa sababuma Yuusuf san Yuusuf illee sababa keenya kana ta'e waan juu fakkaata. Inshallah rabbiin haa tolchu. Egaa fiidiyoo itti aantu tana walumaan ilaalleeti ammas walitti deebina. Yaada keessan jala barreessaa du'aas godha. Inshallah rabbi haa tolchu jenna. Rajabummaan akkana dhugaa dubbachuudhaaf hedduu waan biroo keessa si galchiti. Mee waan hafe walumaan ilaalla ammas turtiin keessan nu faana haa ta'uun isiniin jaa. Ilmaan ta'u ilmaan ammoo bakka jiran beekta. Ammataan dhukkubu jiraan adda silmaa fi bakka jirtu naaf idaadee maata mubaarak kiyya isa haala gabbeen ijoollee wajji kutan dhiisee biraa deeme naaniiti ijoolchi. Naanii mana kophaa keessatti dhiisee eenyuutti dhufe eenyuun bira jiraan beeku na gallakkisaa yaaboo. Bakka jiru immoo mana si bu'ee asii suuta torsaa mala. Kanaatis ni qabda. Kamalee sanis ni qabdeetis ni qabda. Ni qabnu hundaa Abdallaan ni jiru. Wayyaa rabbi ayyaana kooma ayyaantaa. Yaaboo na gallakkisaa rabbumaa jaati. Wanni si gallakkisu takka jiru haadhoon si mubaasuuti. Michiyoo miidhaa jirtu tuni mujrimaa fi garaa jabaachuu isii waan beektuuni ilmoo maa jechaa oolta. Akkam namni namaan akkana jaa. Fuumaan nama xiqquma yaadu jiraan. Mataan na dhukkubaa jedhamni miidhamu kun mataan na dhukkubu jira akkana. Ilmaan kiyya akka malee jiranii yoo rabbuma keessan sodaatanii illaa yoo isaan baafte malee ilmaan isin agartu atuu mataan kan jechuudha. Namni ilmi namaa naasuu kamii walii dhaba. An kana dhibi guddoon tokko kana.
Abdallaa faatutu isinitti nu ergee Shaamil harka isaa jira. Qorichallee nutti kennee qoricha kana immoo hawaan inni ta'e irraa beeknu hin jiru. Qoricha kana immoo maal godhuu deemanii walumaan ilaalla. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jaa. Yuusufin baasuus hin jiru baasuma naggeessan malee ittiin godhayye. Asiin inni isin ajajee ciisu. Ciisu naga lakkisii. Halkan na hidhaa jira malee takka ta'e sana birraa hin dhoorkaan. Natti hin banin irratti sidaadhu natti hin banin inarraa ilmaan kiyya biratti hin gala deema. Immoo bakka jira beeka hin eegu. Bira godhatti arginarraa hin boontu. Waan carrumaan kiyya hunka akka biyyaa rabbi qayyataa dhubbaa akka lee dhuftee dhabuudha. Oromootiif kaa jirtanii jechuudha. Abdiin murannaadha. Yuusufiin baasuus hin jiru. Ani asuma na ajjeeftan maleedha. Nuti maayyiiti jechuudha. Tagaraa jabina isiillee nangam garaa akka jabaattu harkaatu waliin jira. Garuu qaamni kun daran garaa hammaate jechuudha. Uumaa kana harkeen beeku. Kanaafi ani ilmaan kiyyatiin deemaa qoricha kanaas natti hin godhini. Ka akkana jettu ilmaanuma kajaamu kanaafuu namni naasuu dhabuuni ani kana waan hin jiru beeku. Mee ammallee fiidiyoo itti aantu tana waliin ilaalleeti walitti deebina. Turtiin keessan nu faana turuun isiniin jaa. Maali kita dulu ya? Anak bi, kita tak ada. Atau baru dia tahu nanti. Asa dia tahu misal. Anak bi, bukan di mana tu. Mana baru bisa dulu nanti lagi. Kapan nanti lagi? Ini tadi mah. Kapan nanti lagi nanti. Kapan jini asal tadi tadi mah. Ya, mana nanti lagi baru bisa dulu. Nanti lagi. Maali gara jabummaan akkana wayyoo qabbana tanaa yaa boorbi sodaadhu natti naqin so namni juu siin qixaaxaa itaata kana rabbiin nurraa hambisu nis akka abaarsaati inshaallah bakkuma jirtanii du'aa nu godhaadha siin qixaaxa ja'aa namni bishaan meeq akka maal jechuudha maaf akkana taana ammas isinitti hin dheeradhu. Fiidiyoo tana ilaalleetuma walitti deebina daawwattoota fudhattoota kiyya turtiin keessan nafaan haa turu isiniin jaa. Ani haa gadu garaa nama nyaata. Bishaanuma kana natti hin deebisin laamne. Yuusuf miskiinaa bakka isaa anuma ajjeese kaju hinumtuuhi gara jabummaa akkanaa ani takka harkeen beeku jaalla warri waan kana godhuusi hojii isaanii haa nyaatanii ammas tatanuma caaltuutu jira. Waan kun maalirraa ka'ee akkamii ka'ee kanagaa waliin duubarra itti dhufna waan ta'eef ammas daawwattoota hordoftoota keenya isinitti hin dheeradhu yaada keessan jala kaaya fiidiyoo itti aantu tana walumaan ilaalla turtiin keessan nu faana haa ta'uun isiniin jaa. Himi maaliin himaa rabbiin sodaatu rabbiin sodaatu mee namni sammuu qabu rabbiin sodaatu yurme ani ilma namaa akkaataan isaa nama dhiba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Himi illa wa illa asitti tortorta malee ati rabbiin sodaatu aboo ani isaa anuu naa galuutti hin jiru inshaallah rabbii haa tolchu mee ammallee itti aantu tana walumaan ilaalleeti waan intalti tun intala tana godhaa jirtu ergama feetu haa fudhattu feetu haa dhiiftu kan walumaan arkaa jirtu waan ta'eef ammas turtiin keessan nu faana haa turu hanga majjeesaa khalaas anu majjeesaa khalaas anu majjeesaa bakka Yuusuf ciisayye akkuma duraanii fudhatu ciis naya as ciis tala as ciis Rifatu bila jirkaana sana jala haa jirkaana kootee ma wanni takkan jirtu ciis mataa jedhana qaali wal kanaa uni fuudha akkamitti bishaan ciislee as keessis nagaa ciis
Makin batu ni guys. Daripada lu. Lama agar ande muti. Wah kan si kulit ini mah. Asma ciste deh. Tawana tinggal di naya. Ni tawana tu deh. Mama ni mami jalan macam Yo. مالي قرجة بنكنا ركو ما ركو تنا في الدي مالي خجومه إن شاء الله تناس الرجين يربي جي نمني ربي خيسو دارو جيسي بو تنيوان براتي Ya belanja. Ini boleh boleh kapal tu nak minta betul. Ini tu. Nanti boleh ya bukan nanti. Ini tu. Lagi ya. Agak ibu ruti. Masih stay ini. Agaran pun tu tu kanas. Aku mesti sini gitu sih. Aku boleh. ويو كرجبنا إلما ما أركاج الراجل وصو ربي خيسو دار بنتنا جيفت وانو فردنا آخرني مالو جتو أني تيسي 60 كود هنمتو با أكسومانا ماس دواء خني واني جنو سنجرو إن شاء الله ورنانو سنجر التنس لبو وان بيروتي ميشيوتنا دكا بادا سيكو فامتي جمع الرادو بطن كان هون دماغو دكابون برباچي سادوان تيفي وري ايرو قبدني الايرو نخنا سنين جنة ايغا داوتو تفردوتو تقينيا ري فولا نماف ميديارات داوتا جرتن انت خيسنو غلطو ما سنين جچا يا دخيسن اكن راهين كسنه اكسماس غرتي لايك شير غدودان دلوتو برانو غادا وان جرومو ان شاء الله ولما كور دفا ديبنو تا بكتنا نمدو كوبا قباتلو يو جرات ايرو اكنو خنتن اسن دامنا ايغا اغتا كينجا غجارا اسرتي غولبنا فيديو بروتي نم ولت ديبنوتي نغار نترا سنجالنا باي والبرانغو اندغتنا سنجنا نغاتي